Jirra jirtu hordoftoota chaanaalii Maatii Astaayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin haa geessu jechaa irra viidiyoo gabaabaa bareedaa ta'e tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon guyyaas addunyaa keenya irratti parsantiin namni sooshaal miidiyaa fayyadamu hangam takkaa fi sooshaal miidiyaalee akka namni baay'inaan fayyadamu akkasumas biyyoota kamtu takka hanga 10 fa'a sooshaal miidiyaa sirriitti fayyadamaa bara 2023 keessatti hanga 2027 predictioniin hangana nama addunyaa kanarra jiru sooshaal miidiyaa ni fayyadama jedhamee yaadamee kaa'amee jira. Kana karaa gabaabaa ta'e tokkoon isin dhiyeessaa. Egaa kallattumaan viidiyoo yeroodhaa yerootti Astaayituu jala gadhiifamu argachuudhaaf Astaayituu subscribe, like, share godhaa. Akka viidiyoon yeroo nuti gadhiifnu isin gahuuf all notification irra kaadhaa jechaa kallattumaan gara viidichaatti seennaa. Bara 2023 sooshaal miidiyaa yuuzariin baay'inni nama meeqa akka fayyadamu predictioniin kaa'amee jira. Isaan keessaa 2022 irra dhaabbachuudhaani within 2.9 billion numbers of user in Facebook baay'ina 2.9 billion member kan qabu Facebookiin sadarkaa tokkoffaarra taa'ee jira. Akkasumatti WhatsAppiin, YouTube'iin itti aananii jiranii isaan kana keessaa walumaa galatti sooshaal miidiyaa warri fayyadamu namoota addunyaa keenyarra jiran keessaa around 8 billion people on the globe jaa addunyaarra namoota biliyoona 8 jira jedhamee yaadama. Isaan keessaa parsantiin caalaan sooshaal miidiyaa ni fayyadamu. 4.9 billion are use of our social media in 2023 yeeti jira. Egaa 4.9 sooshaal miidiyaa parsantii fayyadamtu namoota addunyaa keenyarra jiran keessaa eessafaa keessatti baay'inaan sooshaal miidiyaan kun fayyadamaa bu'aan isaan irraa argatan ho'i jechaa waliin ilaalla. Amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa yuuzar istaatiksiin 2023 agarsiisu baay'inni sooshaal miidiyaa akka addunyaatti yeroodhaa yerootti akkuma dabalaa dhufu fayyadamaanis akkasumatti dabalaa. Parsantii biliyoona 8 nama addunyaa keenyarra jiru keessaa 4.9 fayyadamaa sooshaal miidiyaati. Isaan keessaa nuti ham keessa jirra kan jiru yoo waliin ilaalle 2027tti 4.9 2023 jiruun har'a 5.85tti biliyooniitti ni guddate jedhamee yaadama. Isaan keessaa sadarkaa tokkoffaarra kan ta'e sooshaal miidiyaa keessaa Facebook dha. The biggest social media platform dha. Inni baay'inni fayyadamaa isaatis 2.9 takka biliyoon yuuzaridha 2023tti. Akkasuma yeroo itti aanus dabalaatti deema. Inni lammaffaan YouTube jechuudha. YouTube parsantiin baay'inni biyyoota keessatti fayyadamuutis akkasumatti Eastern Asia keessatti amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa yuuzariin 26% 2023tti jira. Chaayinaa keessatti baay'inaan akkuma addunyaattu baay'inni namaatis akkuma ol ka'u Chaayinaa keessatti baay'inni nama sooshaal miidiyaa fayyadamuutis guddaadha. Parsantii caalaa akka addunyaatti Chaayinaadha kan qabdu. How many social media users are globally in 2023 on immoo bara 2017 irraa eegalee hanga yeroo amma jirru kana 2027tti nama hanganaa fayyadama jedhamee kaa'amee jira. 2023 jechuun isa kana karaa 4.9 biliyooniidha jechuun namni sooshaal miidiyaa fayyadamu ta'u. Which are the biggest social media platform on 2023 kan jiru kan ammoo waliin ilaalla. 2023tti sooshaal miidiyaan guddaan platformii guddaa qabu isa kamii kan jiru Facebook is the biggest social media platform dha. Isa guddaadha jechuudha. 2023tti nama fayyadama 2.9 takka biliyoon monthly active user dha. Isaan inni itti aanu lammaffaan immoo YouTube. YouTube'ni lammaffaarra taa'ee jira jechuudha. Baay'inni nama YouTube kana fayyadamuutis 2.56 yookiin 2.56 biliyooniidha. WhatsAppiin sadarkaa sadaffaarra taa'ee jira. WhatsAppiin fayyadamaa yuuzarii isaa biliyoona 2 ta'eeti taa'ee jira. Sadaffaarra jira. Tartiibaan Facebook, YouTube fi WhatsAppiin takka hanga 3 ta'anii jiranii. Isaan keessaa inni guddaan fayyadamaan ilmi namaa addunyaa kana jiru Facebook jechuudha. Sooshaal miidiyaa pilaatfoormiin Facebook akkanatti giraafiidhaan akka salphatti isin mul'atu kaa'ameeti jira. Facebook tokkoffaa, YouTube immoo lammaffaa. Inni itti aanu immoo WhatsAppiin isa sadaffaadha. WhatsAppiin sadaffaadha.
Inni biraa Instaagiraamiin Afuraffaarra jira. WeChat hajuu kun immoo yeroo Chaayinaa fa'aa keessatti kan argamu. Inni immoo sadarkaa 5ffaarra taa'ee jira. TikTok akkasumatti 1 billion useridha qaba. Kana egaa sadarkaaleen sooshaal miidiyaalee addunyaarra jiru takka hanga 5 akkana tartiibaan jiranii ilaaluu ni dandeessanii isinis sarchi gootanii argachuu ni dandeessanii. Fayyadamaan TikTok dhiyeenyatti qaba. TikTok kan hojii eegalee biliyeena takka nama addunyaa kan jiru keessaa parsantii baay'eedha. Yeroodhaan yerootti fayyadamaan TikTok saffisaan guddachaa kan jirudha. Inni itti aanu immoo how many account and those average social media users have 2023 inni jiru kun immoo biyyoonni keessattuu baay'inaan social media kana fayyadaman akka reeshaatti ni baay'atanii. Indiyaan tokkoffaarra jirti average social media account per person baay'inni nama akkaawuntii banatu jechuudha. Sadarkaa tokkoffaarra Indiyaa jira parsantii 11.4, United States 7.1, United Kingdom sadaffaarra jirti 6.9, Canada 6.8, Japan akkasumas 8.8 jirti. Inni itti aanu which country has the most social media users? Akka 2023 biyyi sirriitti social media 2023 kana keessa fayyadamti jedhamtee yaadamtu. Tokkoffaarra kan ta'e Chaayinaadha. Biliyeena takka seentee jirti isin fayyadamaan isiidhaan biliyeena takka tokko 0.2 takka jeeti jira. Indiyaan itti aanti miiliyeena 700 fi miiliyeena 55.47 akkasuma USA sadarkaa sadaffaarra ta'ee jirti. Karaa miiliyeena 302 Indoneeshiyaa sadarkaa afuraffaarra ta'ee jirti. Miiliyeena 217 Afrikaan as keessaa Naayijeeriyaa qofaatu jira. Naayijeeriyaan sadarkaa 20 sadarkaa kanarratti argamti. Sadarkaa macarrashaarra jirti jechuudha. Naayijeeriyaadha Afrikaa keessa kan jirtu. Kana inni itti aanu world region with the most social media users baay'ina parsantaadhaan jechuudha. Kutaadhaan addunyaa teenya tana naannoonni kun hangana fayyadamaa kan jiru. World region keessaa Eeshiyaan parsantaa biyyoota akka Chaayinaa, Indiyaa kanneen biyyoota baha fagoo kan jedhamanii sooshaal miidiyaa parsantii 26 fayyadamaa. Saawus Eeshiyaan akkas 18.44 Saawus Eest Eeshiyaa Eeshiyuma keessatti akka hanga 3tti parsantaa caalaa warri fayyadamuu isa taanse Noorzi Ameerikaa jira, Saawuz Ameerikaa jira. Afrikaan gara dhumaa irratti kan argamtu kana yeroodhaan yerootti dandeettiin sooshaal miidiyaa fayyadamuu bu'aa hedduu qabaa. Fayyadama isin fayyada jecha. Har'aaf viidiyoon keenya kanuma hanga yerootti aan walitti deebinutti nagaan tura.